Ashi maqaan kee Gammachuu jedhama. Ani yeroo jammaraatiif dirree waraanaan ture. Yeroo achi turu baay'ee tokko na dhukkuba bakka. Baay'ee na dhukkuba. Kun gadi ji'a nagaadha. Kanaa ol garuu na dhukkuba. Ijoolleen na biraa ispoortii hojjettu ani hin danda'u. Dhaabbadhee ilaala gara hawwii sana qaba na dhukkuba gadi hin jedhu waliin jedhu. Gaaftaanitti asii dirqama Maqalee irratti nu argani. Riyoonni godhanyooti kiyya nama baay'eetu na biraa dhumatee ture. Nan gadde bakka. Gaddeen meeshaa hidhadhu ofirraa yookiin bakka ofirratti murteessu rukutuma. Ofirratti murteessin isaan laalee gaafa gaddee ofirratti murteessu kanas hin godhu. Isaan Waaqayyotu fudhatee ani immoo ganaa hoogganiif waan naaraatu Waaqayyo beekatee kana dhiise. Bakka isaan na biraa dhumatee yaa Waaqayyo jedhe bakka achuma dhaabbadheen yaa Waaqayyo argachuuf turte meeshaa maal gochuuf ture jette. of rukutuufan ture. Meeshaa ofii keetiitiin of rukutuun ture. erga warri kaas biraa du'anii of ajjeesuuf ture. Innaa yaa Waaqayyo jedhe bakka yaa Waaqayyo yoon ilma kee ta'e Yesuus karaan kun cinqiidha karaan gara biyyaa deebiin qabu makiinaa ofii keetii makiinaa naaf fidite asii fuudhitti na galchin jedhe. Bariisaa san hin turre bariisaa san dirqama deebee kaan bitti galeen bariisaa san makiinaa yaabbadhee qaxxitaa fattashaa kaan hin jiru qaxxitaan dhufee toba adaamaa kana ga'e. Achii baatee jechuudha. Achii bahe. Innaa gaafa akkuma as ga'een waldaa kanaan dhufe. Gaafa dhufe yeroo jammaraa guyyaa sanbataan dhufe guyyaa sanbataa shedhee bahee tanan jimaata galgalan deebi'ee jimaata galgalannaan deebi'u isaanitti namni madhee naaf kadhatanii bakka kan duraan irriiba sin qabu manatti soon gale irriiba rafu. Gara nama ciisee na dhukkuba bakka na cannaqa keessa kana ol na cannaqa bakka minaanis soon nyaatu minaanis na nyaachisu. Bakka naaf kadhatanii gaafa sanarraa kanan gale dhukkubni dura na cannaqu sun kan laphee kiyya hammatee too bakka waan qofa na dhukkubu wanta akka itti ofirratti na gara. Yeroo sana maatii yeroo dirree waraanaa jiru sana akkuma si dhukkubuu jiraachaa turte jechuudha. Yeroo sana yeroo achi ga'u bakka baay'ee na dhukkuba baay'ee na dhukkuba ijoolleen fuulaa Viktoora irraatu bakka ani rarra'u na dhukkuba waan ta'eef dhukkubfachaa dhufte gara kanaa jechuudha. Dhukkubsachaa na garagara bakka dhiiga na tufsiisaa akkuma jedhe dhiigan tufa bakka baay'ee tokko na cinqaa ture. Fiigicha oomuu fiige bakka fiigicha irratti illee na cinqaa akkasuma ture dhumuun fiigicha na wayyaa hafuura addaan na guutu akkasiisanii. Egaa dhufte akkamitti waldaa kana beektee dhufte gara kana akkamitti dhufteeti? Waldaa kana akka taasaa ta'e ijoollee safaraa faana dhufe ijoollee safaraa faana naan dhufu immoo isaan waliin dhufee tanan asitti bakka naan baree gaafa malu ofumaan fan deebi'ee dhufe. Si kadhatamee gaafa sana kaasee mormi kee hojii dhukkuba qoma kee kanaa hojii dhukkuba dhiiga tuftaa jiraachuu dandeessu sitti ulfaataa ture rafuu dandeessu. Rafuu hin danda'u. Eega gaafa si dhadhamee galgala sana kaatee marafte. Wanna takka riba Erga soorati Muusaa gooftaa eebbisaa. kan dura na cannaqee keessa koo bakka ofitti na aarsaa bakka wanna namni yaani na yaachisiis bakka wanna hin jirre kana bakka. Inni dura facceessu godhee shibbiyee suni amma surraa adda bahe. Wanni takka erga sitti kadhatamee kaatee nagaa ta'e. nagaana. Oo galateeffadhaa isa nagaa namaa jiru sana. Naaf jireenyi kee amma nagaa. Nagaa ta'e jira.